Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Obbo Yoonaattaan Tasfaayee halkanii fi guyyaa harkii fi miilli isaa akka hidhame himame. Falmataa mirga namummaatiif hoogganaan sabquunnamtii paartii Samaayii duraanii kan ta'e Obbo Yoonaattaan Tasfaayee miidiyaa hawaasaa irratti waan yaada isaa barreesseef shororkeessummaadhaan himatame mana hidhaa Qilixoo keessatti hidhamee dararamaa akka jiru beekameera. Haaluma kanaan Obbo Yoonaattaan Tasfaayee Sadaasa 2009 jalqabee halkanii fi guyyaa miilli fi harki isaa walitti hidhamee akka jiru piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa beeksise. Obbo Yoonaattaan gocha shuukanneessaa kanaaf kan saaxilameef itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa fi kan biroo beellamamna murtii hin deemnu waan jedhaniif loltoota mootummaatiin yoo dhaanaman maaliif dhaantu waan jedhameef akka ta'e beekameera. Obbo Yoonaattaan wajjin hidhamee kan jiru Obbo Addisuu Bulaallaa wayita dhaanamu maaliif dhaanta waan jedheef loltoonni maal si dhibe jechuun isas haala sukkanneessaadhaan erga rukutanii booda miillaa fi harka isaa hidhaniiru. Hidhaan kunis kan irraa hiikamu wayita maatiin isaa isa gaafachuu dhufan qofa. Manni murtii ragaa ittisaa Obbo Yoonaattaan dhaggeeffachuuf Sadaasa 19/2008 beellamuun isaa ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun gaaffii abbaan alangaa himannaa Obbo Baqqalaa Garbaa fi miseensota koree hojii raawwachiistuu paartichaa biroo cufuudhaan akka ilaalamuuf gaafate manni murtii federaalaa dhaddacha 4ffaan sagalee guutuun kuffisee jira. Manni murtii federaalaa waa'ee himannaa Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota isaanii wajjin hidhaman kan biroo dhaddacha ifa ta'een akka ilaalamu waan murteesseef abbaan alangaa ragaalee dhiyeessuu jalqabeera. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa nama 43 akka dhiyeessu mana murtichaatti himeera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhe hunda atattamaan akka gadhiisu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf sadarkaa addunyaatti falmu Committee to Protect Journalists yookiin CPJ jedhamu hubachiise. Mootummaan Itoophiyaa gulaalaa gaazexaa tokkoo fi miseensa biloogarii zoonii 9 jechuun beekaman 2 hidhee jira. Biloogaarota lamaan irratti himannaa yakka shororkeessummaa jedhu dhiyeessuun dararaa akka jiru CPJ'n beeksise. Mormii uummataa cimaa mootummaan labsii hatattamaa akka labsuuf dirqamsiise booda gochi gaazexeessitoota hidhuu hammaachaa dhufeera. Erga labsiin hatattamaa labsamee booda namoonni 11,000 ol manneen hidhaa keessa akka jiran gabaafame. Dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu yookaan CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa Anjeelaa Kwaantal namoota haala mootummaan mormii uummataa ittiin to'atu morman hunda afaan qabachiisuun tasgabbii hin fidu jedhan. Miseensota biloogarii zoonii 9 jedhaman irraa dhiibbaan yeroo adda addaa gahuu mana murtiitti deddeebisuun miidiyaalee bilisaa biroo sodaachisuuf kan karoorfame akka ta'es himan. Miseensonni biloogarii zoonii 9 badhaasa bilisummaa pireesii addunyaa bara 2015 kan argate Bafiqaaduu Haayiluu loltoota mootummaatiin Sadaasa 11 yeroo lammaffaaf hidhamuun isaa ni yaadatama. Qondaaltonni mootummaa Bafiqaaduun maaliif akka hidhame wanti beeksisan hin jiru. Garuu akka hiriyaan isaa jedhutti Bafiqaaduun gaaffii fi deebii sagalee raadiyoo Ameerikaa wajjin taasiseen haala to'annoo mormii uummata Oromiyaa fi Amaaraa ilaalchisee gocha mootummaa waan balaaleffateef akka ta'e dubbatan. Manni murtii gulaalaa gaazexaa Itiyoo Mihidar Geetaachoo Warquu malaammaltummaa bataskaana warra Ortodoksii bira jiru ilaalchisuun maxxanseen gocha maqaa balleessuu fi ragaa sobaa tamsaasuu jedhuun hidhaa waggaa 1 itti murteessuun isaa ni yaadatama. Gaazexeessaa Oromiyaa Broadcast Service yookiin OBS kan ta'e Abdii Gadaa roobii magaalaa Adaamaa keessatti eessa buuteen isaa akka dhabame CPJ'n gabaaseera. Abdiin hojiidhaaf manaa bahee osoo hin deebiin akka hafes hubatamee jira. Abdiin gaazexeessitoota bara 2007 waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa ilaalchisee dhiyaatee wajjin wal qabatee sababa tokko malee dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti ari'aman keessaa tokko akka ta'e ni beekama. Maatii fi hiriyoonni isaa manneen hidhaa hundarra deemanii gaafatanis argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Abdiin diina biroo waan hin qabneef ukkaamsee kan fudhate loltoota mootummaa ta'uu akka malu shakkuu isaanis himaniiru. Ministeerri waajjira dhimmoota kominikeeshinii Dr. Nagarii Leencoo odeeffannoo dabalataa argachuuf bilbilaa fi ergaa gabaabaadhaan gaafatamanis deebii akka hin kennineef CPJ'n gabaaseera. Akka CPJ'n tarreessetti bara 2008 Itoophiyaan biyyoota miidiyaa gulaalan 10 keessaa sadarkaa 4ffaarra jirti. Kana malees biyyoota Afrikaa gaazexeessitoota hidhuun dararan keessaa immoo sadarkaa 3ffaarra akka jirtu beeksiseera. Itoophiyaan biyyoota interneetii to'ataniif ukkaamsan keessaa tokko akka taate dhaabbanni mirga namoomaa tokko beeksise.
Dhaabbanni mirga namoomaa Freedom House jedhamu qorannoo qorateen Itoophiyaan biyyoota addunyaa intarneetii to'atanii fi ukkaamsan 6 keessaa tokko akka taate beeksiseera. Toora intarneetiitiin odeeffannoo wal jijjiiruu irratti gufuu guddaa akka ta'es dhaabbatichi gabaasee jira. Biyyoonni akka Chaayinaa, Sooriyaa, Iraan, Itoophiyaa, Uzbekistaanii fi Kuubaan teknooloojii intarneetii ukkaamsuun sadarkaa jalqabaarra jiru. Kaampaaniin teknooloojii teessoon isaa biyya Xaaliyaanii ta'e tokko dhiyeenya akka beeksisetti mootummaan Itoophiyaa teknooloojii ergaa toora intarneetiin darban basaasuuf isa gargaaru daalaara miliyoona hedduun bitaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Haala itti fayyadamaa fi tajaajila intarneetii irratti qorannoo kan geggeesse dhaabbanni Freedom House bara faranjoota 2015 mootummoonni biyyoota adda addaa gocha ukkaamsuu dhaabbilee hawaasummaa cimsanii itti fufan jedhee dubbateera. Biyyoota itti fayyadama intarneetii nu to'atu jedhaman keessaa adda duree kan taate Itoophiyaan bara darbee labsii itti fayyadama intarneetii qopheessuun ishee ni yaadatama. Akkaataa labsii kanaatiin namoonni maxxansaa barreeffamaa fi yaada jeequmsa kakaasu maxxansan hanga waggaa 5tiin ni adabsiisa. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa labsiin itti fayyadama intarneetii mootummaan Itoophiyaa labsi kun wal jijjiiruu odeeffannoo ukkaamsuuf akka qophaa'e jechuun ni balaaleffatu. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa labsiin itti fayyadama intarneetii mootummaan Itoophiyaa labsi kun wal jijjiiruu odeeffannoo ukkaamsuuf kan qophaa'e jechuun ni balaaleffatu. Tooniyaa, Ayislaandii fi Kanaadaan biyyoota addunyaa irratti tajaajila intarneetii lammiileef karaa bilisa ta'een akka argatan gochuun sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaarra jiru. Ameerikaan immoo bilisummaa namoota dhuunfaa eeguun sadarkaa 4ffaarra jirti. Itoophiyaatti erga labsiin hatattamaa labsamee booda tajaajilli intarneetii guutummaatti sadarkaa nama jechisiisuu danda'uun cufamee akka jiru ni beekama. Oduun guyyaa har'aaf qabanne kanuma. Oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.
መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛል። በባህር ዳር ከተማ የጊዮን ሆቴልን ያለ ጨረታ ተከራይተው ለአመታት ሲጠቀሙበት የነበሩት አቶ ወልዱ ወልዳረጋይ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ቢታዘዝም የትግራይ ክልል አሳልፌ አልሰጥም ማለቱ ተነገረ። የአቶ መለስ ዜናዊ ዘመድ እንደሆኑ የሚታወቁት አቶ ወልዱ ወልዳረጋይ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ለ20 ዓመታት የመንግስት የነበረውን የባህር ዳር ጊዮን ሆቴልን ያለ ጨረታ ተከራይተው ሲገለገሉ ቆይተዋል። ይሁንና አቶ መለስ ከሞቱ በኋላ የባህር ዳር ነዋሪዎች ባደረጉት ጫና ሆቴሉ በ2007 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ለመልቀቅ ተገደዋል። ሆቴሉን ለመልቀቅ ተገደዋል። ምናላቸው ስማቸው ተጨማሪ አለው። በባህር ዳር ከተማ የጊዮን ሆቴልን ያለ ጨረታ ተከራይተው ለአመታት ሲጠቀሙበት የነበሩት አቶ ወልዱ ወልዳረጋይ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ቢታዘዙም የትግራይ ክልል አሳልፌ አልሰጥም ማለቱ ተነገረ። የአቶ መለስ ዜናዊ ዘመድ እንደሆኑ የሚታወቁት አቶ ወልዱ ወልዳረጋይ ከ1987 ጀምሮ ለ20 ዓመታት የመንግስት የነበረውን የባህር ዳር ጊዮን ሆቴል ያለ ጨረታ በወር 5000 ብር ብቻ ተከራይተው ሲገለገሉ ቆይተዋል። ይሁንና አቶ መለስ ከሞቱ በኋላ የባህር ዳር ነዋሪዎች ባደረጉት ጫና ሆቴሉን በ2007 መጨረሻ ላይ ለመልቀቅ ተገደዋል። በዚሁ ጊዜም ከግብር ማጭበርበር ጋር በተያያዘ በፌዴራል ገቢዎች ቢሮ ባህር ዳር ቅርንጫፍ ተከሰው በመጨረሻ የ7 ዓመታት እስር ቢፈረድባቸውም ይግባኝ ጠይቀው አቶ ስብሃት ነጋ ባደረጉት ጫና በዋስትና ከስር መለቀቃቸው ይታወሳል። ጉዳያቸው ከታችኛው ፍርድ ቤት ጀምሮ ይግባኝ እየተጠየቀበት ወደ አማራ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ደርሶ ውሳኔው ቢጸናባቸውም አቶ ወልዱ ከባህር ዳር ወደ አድዋ በመሄድ ለጊዜው መሸሻቸው ይነገራል። ይህንኑ ተከትሎ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጋዜጣ ተጠርጠው ሊገኙ ባለመቻላቸው በፖሊስ ተይዘው እንዲቀርቡ በመታዘዙ ይህንኑ ለማስፈጸም የክልሉ ፖሊሶች ፍለጋ ላይ ቆይተዋል። በዚሁ መሰረት የአማራ ክልል ፖሊስ አባላት ወደ አድዋ በማምራት በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ መሰረት አቶ ወልዱን በቁጥጥር ስር ለማዋል ቢሞክሩም የትግራይ ክልል መንግስት አሳልፌ አልሰጥም ማለቱ ተነግሯል። በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ግዳጅ የተሰጣቸው የአማራ ክልል ፖሊሶች በትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ታስረው ከቆዩ በኋላ ማክሰኞ ተፈተው ተደብድበው መባረራቸውንም ምንጮቻችን ለኢሳት ገልጸዋል። የባህር ዳር ጊዮን ሆቴልን ሲያስተዳድር የነበረው ልጃቸው ብስራት ወልዱ በጣና ዳር የሚገኘውን ይህን ድርጅት በ1999 ዓ.ም በሊዝ ጨረታ ለመግዛት ሞክሮ ሳይችል በመቅረቱ ከትግራይ ጀነራሎች ጋር በመመሳጠር በከተማው ከንቲባ ላይ ዛቻና ማስፈራራት ሲያካሄድ እንደነበር ምንጮቻችን አክለው ጠቁመዋል። በታክስ ማጭበርበር በአማራ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚፈለጉት አቶ ወልዱ አረጋይ በአድዋ ከተማ በከፈቱት የብረታ ብረት ቶርኖ ቤት እየሰሩ ቢገኙም የትግራይ አስተዳደር ግለሰቡ የክልል ተወላጅ በመሆናቸው አሳልፌ አልሰጥም በማለቱ ሊሳካ ለመቻሉን የኢሳት ምንጮች አስታውቀዋል። የትግራይ የጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ ጊዜያት ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከአማራ ክልል የሚፈልጉትን ሰው እያፈኑ ሲወስዱ መቆየታቸው ይታወሳል። በቅርቡ ምንም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሳይኖራቸው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን አፍነው ለመውሰድ ሲሞክሩ ኮሎኔሉ በወሰደው ያጸፋ የተኩስ ምላሽና የጎንደር ነዋሪዎች ባደረጉት ትግል የአማራ ሕዝብ ተቃውሞ ለመነሳቱ ምክንያት መሆኑ ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቶ ወልዱ ሙላት በፖሊስ ተይዘው ከአድዋ ወደ ባህር ዳር እንዲመጡ ትዕዛዝ ቢያስተላልፍም የትግራይ መንግስት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመጣስ የአማራ ፖሊሶችን አስሮ ማባረሩ ብዙዎቹን እያነጋገረ ነው። ውድ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾችና አድማጮች ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከቀሪ ሰዓት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ከመን ለማ ሂዴዝራም ቢለው ጋሮታ ለማን irratti himanna yakashoror keessummaa jedhu dhiyeessuun dararaa akka jiru CPJ'n beeksiseen mormii uummataa cimaa mootummaan labsii hatattamaa akka labsuuf dirqamsiise booda gochi gaazexeessitoota hidhuu hammaachaa dhufeera. Erga labsiin hatattamaa labsamee booda namoonni 11,000 ol manneen hidhaa keessa akka jiran gabaafame. Dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu yookaan CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa Anjeelaa Kwaantal namoota haala mootummaan mormii uummataa ittiin to'atu morman hunda afaan qabachiisuun tasgabbii hin fidu jedhan.
Miseensota biloogarii zoonii 9 jedhaman irraa dhiibbaan yeroo adda addaa gahuu mana murtiitti deddeebisuun miidiyaalee bilisaa biroo sodaachisuuf kan karoorfame akka ta'es himan. Miseensonni biloogarii zoonii 9 badhaasa bilisummaa pireesii addunyaa bara 2015 kan argate Bafiqaaduu Haayiluu loltoota mootummaatiin sadaasa 11 yeroo lammaffaa hidhamuun isaa ni yaadatama. Qondaaltonni mootummaa Bafiqaaduun maaliif akka hidhame wanti beeksisan hin jiru. Garuu akka hiriyaan isaa jedhutti Bafiqaaduun gaaffii fi deebii sagalee raadiyoo Ameerikaa wajjin taasiseen haala to'annoo mormii uummata Oromiyaa fi Amaaraa ilaalchisee gocha mootummaa waan balaaleffateef akka ta'e dubbatan. Manni murtii gulaalaa gaazexaa Itiyoo Mihidar Geetaachoo Warquu malaammaltummaa bataskaana warra Ortodoksii bira jiru ilaalchisuun maxxanseen gocha maqaa balleessuu fi ragaa sobaa tamsaasuu jedhuun hidhaa waggaa tokko itti murteessuun isaa ni yaadatama. Gaazexeessaa Oromiyaa Broadcast Service yookiin OBS kan ta'e Abdii Gadaa roobii magaalaa Adaamaa keessatti eessa buuteen isaa akka dhabame CPJ'n gabaaseera. Abdiin hojiidhaaf manaa bahee osoo hin deebiin akka hafes hubatamee jira. Abdiin gaazexeessitoota bara 2007 waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa ilaalchisee dhiyaatee wajjin wal qabatee sababa tokko malee dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti ari'aman keessaa tokko akka ta'e ni beekama. Maatii fi hiriyoonni isaa manneen hidhaa hundarra deemanii gaafatanis argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Abdiin diina biroo waan hin qabneef ukkaamsee kan fudhate loltoota mootummaa ta'uu akka malu shakkuu isaanis himaniiru. Ministeerri waajjira dhimmoota kominikeeshinii Dr. Nagarii Leencoo odeeffannoo dabalataa argachuuf bilbilaa fi ergaa gabaabaadhaan gaafatamanis deebii akka hin kennineef CPJ'n gabaaseera. Akka CPJ'n tarreessetti bara 2008 Itoophiyaan biyyoota miidiyaa gulaalan 10 keessaa sadarkaa 4ffaarra jirti. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Obbo Yoonaattaan Tasfaayee halkanii fi guyyaa harkii fi miilli isaa akka hidhame himame. Falmataa mirga namummaatiif hoogganaan sabquunnamtii paartii Samaayii duraanii kan ta'e Obbo Yoonaattaan Tasfaayee miidiyaa hawaasaa irratti waan yaada isaa barreesseef shororkeessummaadhaan himatame mana hidhaa Qilintoo keessatti hidhamee dararamaa akka jiru beekameera.
Haaluma kanaan obbo Yoonaattaan Tasfaayee sadaasa lama bara 2009 jalqabee halkanii fi guyyaa miilli fi harki isaa walitti hidhamee akka jiru piroojeektii mirga namoomaa Itoophiyaa beeksise. Obbo Yoonaattaan gocha shuukanneessaa kanaaf kan saaxilameef itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi kan biroo beellamna murtii hin deemnu waan jedhaniif loltoota mootummaatiin yoo dhaanaman maaliif dhaantu waan jedhameef akka ta'e beekameera. Obbo Yoonaattaan wajjin hidhamee kan jiru obbo Addisuu Bulaallaa wayita dhaanamu maaliif dhaanta waan jedheef loltoonni maal si dhibe jechuun isas haala sukkanneessaadhaan erga rukutanii booda miillaa fi harka isaa hidhaniiru. Hidhaan kunis kan irraa hiikamu wayita maatiin isaa isa gaafachuu dhufan qofa. Manni murtii ragaa ittisaa obbo Yoonaattaan dhaggeeffachuuf sadaasa 19 bara 2008 beellamuun isaa ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun gaaffii abbaan alangaa himannaa obbo Baqqalaa Garbaa fi miseensota koree hojii raawwachiistuu paartichaa biroo cufuudhaan akka ilaalamuuf gaafate manni murtii federaalaa dhaddacha afuraffaan sagalee guutuun kuffisee jira. Manni murtii federaalaa waa'ee himannaa obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota isaanii wajjin hidhaman kan biroo dhaddacha ifa ta'een akka ilaalamu waan murteesseef abbaan alangaa ragaalee dhiyeessuu jalqabeera. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa nama 43 akka dhiyeessu mana murtichaatti himeera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhe hunda atattamaan akka gadhiisu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf sadarkaa addunyaatti falmu Komitee to Protect Journalists yookiin CPJ jedhamu hubachiise. Mootummaan Itoophiyaa gulaalaa gaazexaa tokkoo fi miseensa biloogarii zoonii 9 jechuun beekama. Kana malees biyyoota Afrikaa gaazexeessitoota hidhuun dararan keessaa immoo sadarkaa sadaffaarra akka jirtu beeksiseera. Itoophiyaan biyyoota intarneetii to'ataniif ukkaamsan keessaa tokko akka taate dhaabbanni mirga namoomaa tokko beeksise. Dhaabbanni mirga namoomaa Freedom House jedhamu qorannoo qorateen Itoophiyaan biyyoota addunyaa intarneetii to'atanii fi ukkaamsan 6 keessaa tokko akka taate beeksiseera. Toora intarneetiitiin odeeffannoo wal jijjiiruu irratti gufuu guddaa akka ta'es dhaabbatichi gabaasee jira. Biyyoonni akka Chaayinaa, Sooriyaa, Iraan,
Itoophiyaa, Uzbeekistaanii fi Kuubaan teknooloojii intarneetii ukkaamsuun sadarkaa jalqabaarra jiru. Kaampaaniin teknooloojii teessoon isaa biyya Xaaliyaanii ta'e tokko dhiyeenya akka beeksisetti mootummaan Itoophiyaa teknooloojii ergaa toora intarneetiin darban basaasuuf isa gargaaru daalaara miliyoona hedduun bitaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Haala itti fayyadamaa fi tajaajila intarneetii irratti qorannoo kan geggeesse dhaabbanni Freedom House bara faranjoota 2015 mootummoonni biyyoota adda addaa gocha ukkaamsuu dhaabbilee hawaasummaa cimsanii itti fufan jedhee dubbateera. Biyyoota itti fayyadama intarneetii nu to'atu jedhaman keessaa adda duree kan taate Itoophiyaan bara darbee labsii itti fayyadama intarneetii qopheessuun ishee ni yaadatama. Akkaataa labsii kanaatiin namoonni maxxansaa barreeffamaa fi yaada jeequmsa kakaasu maxxansan hanga waggaa 5tiin ni adabsiisa. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa labsiin itti fayyadama intarneetii mootummaan Itoophiyaa labsi kun waljijjiiruu odeeffannoo ukkaamsuuf akka qophaa'e jechuun ni balaaleffatu. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa labsiin itti fayyadama intarneetii mootummaan Itoophiyaa labsi kun waljijjiiruu odeeffannoo ukkaamsuuf kan qophaa'e jechuun ni balaaleffatu. Tooniyaa, Ayislaandii fi Kanaadaan biyyoota addunyaa irratti tajaajila intarneetii lammiileef karaa bilisa ta'een akka argatan gochuun sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaarra jiru. Ameerikaan immoo bilisummaa namoota dhuunfaa eeguun sadarkaa 4ffaarra jirti. Itoophiyaatti erga labsiin hatattamaa labsamee booda tajaajilli intarneetii guutummaatti sadarkaa nama jechisiisuu danda'uun cufamee akka jiru ni beekama. Oduun guyyaa har'aaf qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.